Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi caffeem caasalee mootummaa fi jiraattota magaalaa Adaamaa waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'atan. Marichi dhimmoota nageenyaa, misoomaa, bulchiinsa gaarii fi hawaasummaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, waltajjii marichaa irratti bakka bu'oonni uummataa sadarkaan jiran, hoggansi magaalaa, abbootii gadaa fi haadholii siinqee dabalatee kutaaleen hawaasaa magaalichaa argamaniitii jiru. Waltajjii marii kanarratti hawaasni yaada fi gaaffilee bakka bu'oota uummataaf kaasaniin hojiin magaalomsuu fi sochiin misooma kooridarii magaalaa Adaamaatti hojjetamaa jiru miidhagina magaalittii daran dabaluu ibsanii hojichi miidhama jiraattota magaalichaa giddu galeeffate ta'uu akka qabu dhaamaniitii jiru. Magaala miidhagsuun hin barbaachisaa jechaadha. Garuu magaala kam magaalessinu hawaasa keenyas magaalessuu qabna jechaadha. Hawaasa keenya kan magaalessinaa godina limaa tokko yeroo nama kaasnu fakkeenya namni sun kaaree 500 irra jiraate yoo misoomni sun isa kaasu ta'e taate namni sun karaa gubbaratti yoo hafe boru biyya kanaaf fe'aa ta'a. Namoota guutumaan guututti jalaa kaafame mootu osoo bakka buusaa deemne gaarii jechuun barbaada. Gama nageenya waaressuutiin wanti hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uu kan himan jiraattonni caalatti furmaanni bu'uuraa biyyattiitti akka dhufuuf hojjetamuu akka qabu gaafataniitii jiru. Ammayyoofteetti magaalli kun kaameraadhaan to'ataa jira. Garuu hanafu jira. Hanafu kun maanni tokkoffaa dhimma nageenyaa balleesseera uummata koo miidheera nan araaramanne jedhe galaa jira. Inni kaan immoo ammas nan miidhanne jedhu akka biyyaatti yoo galaallu uummanni buqqa'aa jira, ajjeefamaa jira, saamamaa jira, gubachaa jira. Bakka buutonni keenya akka ol nuu dabarsanii hundi keenya akka irratti hirmaanne nageenya irratti dursa nageenya akka tasgabbeessinu nuuf haa taasifamu. Magaalittiitti kenni tajaajila iddoo tokko rakkoo bulchiinsa gaarii hiikaa jiraachuu kan eeran jiraattonni dhimmoota ijoo ta'an kanneen biroo irrattis ciminaa fi hanqinoota mul'atan bal'inaan kaasaniitii jiru. Yaadota ka'an galtee godhachuun kanneen sadarkaa magaalaatti deebi'uu qabaniif hooggansi magaalaa deebii kan kenne yoo ta'u, akka waliigalaatti wantoota kaan hojii wal qabatee bulchiinsi magaalaa keenyaa xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Galmoota gurguddaa 4 qabateedha kan inni hojjechaa jiru. Inni tokkoffaa wabii nyaataa mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuu wajjin wal qabatee dhimmi hojiiwwan ijoo goonee hojjechaa jirru. Namni baay'een isa akkuma beeku keessatti hirmaachaa akka jiru qonna magaalaa wajjin wal qabatee hojiiwwan gurguddaan hojjetamaadha kan isaan jiranii. Furdisaa horii irratti, horii aannanii irratti, lukkuu irratti akkasumas kanneen biroo kuduraa fi muduraa irratti hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jira. Gama carraa hojii uumuutiinis waa hunda kan fixate ta'uu haadhiisu malee xiyyeeffannoo mootummaan kennee hojjetaa jiruutiin gara hojii dhabeeyyii 70,000 sanaa olitti kan dhiyaatan carraa hojii akka magaalaatti uumuun danda'amee jira. Bakka bu'oonni uummataa yaadota ka'an irratti dubbachuun gaaffileen jiraattotarraa ka'an deebii akka argatuuf qaama dhimmi ilaalu biraan ga'uun kan hordofan ta'uu ibsaniitii jiru. Regularizeshinii wajjin wal qabatee loogiin yoo jiraata. Osoo hubachiisiin barreeffamallee dhimoon dhufan waan turaniif namni osoo ittiin himamiin tarkaanfiin kan fudhatamu kan loogiin adda addaa kan jiru yoo ta'e naannoo sanatti waan jirus sirriitti sakatta'uudha. Dhumarratti nageenya wajjin nageenyi magaalaa Adaamaa baay'ee jijjiirameera. Ajandaan nuu erga si wajjin mareenu marsaa bara darbee fi kana ammaa tokko miti. Kanaaf nageenyi magaalaa Adaamaa yeroodhaa gara yerootti baay'ee fooyya'aa dhufee jira. Sanuu wanjii Awaash kanafaatti dabalee jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti cimsuun barbaachisaadha. Gaafiin keessan hundiin dhaggeeffatama bakka maratti jechuudha. Garuu immoo deebiin kan kennamu humnaan akka ta'e baruunis murteessaadha. Humnaa fi seerarra dhaabbatamee deebi'a malee wanta sitti gaafatame hundi deebii yes jedhamu eegna yoo taate xiqqoo nama rakkisaa. Yeesii qofan eegna. Hin dabraa, qindaa'ee dabraa sadarkaadhaan bakka dhimmi ilaalu gahaa akka carraa ta'ee gaafii isin kaastan keessaa nan federaalatti erguun arganne sadarkaa naannoo Oromiyaatti dhuma hundu. Haa ta'uutii isaanis sadarkaadhaan dhiyeessineefiitti deebisaa deemu karoorfatanii
dhaggeeffachumtu uummata nama file dhaggeeffachumtu gaggeessaan keessan rakkina qabaa sirreessaa jettanii bakka gaggeessaa olaanaan jirutti bakka itti aanaa kantiibaan jirutti bakka pirezidaantiin mana murtii olaanaa jirutti kana kaasuu jechuun iftooma waan gaarii kaastanii galatoomaa isiniin jechuu barbaade tananii.